Waajjirri barnootaa magaalaa Adaamaa barsiisotaa fi barattoota leenjii dijitaalaa Itiyoo kooders marsaa jalqabaaf gosa barnootaa afuriitiin fudhachaa turan eebbisiisee bara 2017 irraa jalqabee leenjii dijitaalaa Itiyoo kooders kennuun dargaggoota dandeettii garaagaraatiin gahoomsuu kaayyoo godhamee kan hojjetamaa jiru yoo ta'u, kanuma bu'uura godhachuun waajjirri barnootaa magaalaa Adaamaa barsiisotaa fi barattoota leenjii dijitaalaa Itiyoo kooders marsaa jalqabaaf fudhachaa turan eebbisiiseera. Itti gaafatamaa waajjira barnootaa magaalaa Adaamaa obbo Darajjee Tasfaayee akka magaalattiitti barattootaa fi barsiisota 52,000 ol leenjisuuf karoorfamee marsaa jalqabaaf barattootaa fi barsiisota 19,000 ol leenjii dijitaalaa Itiyoo kooders guutuu kan fudhatan ta'uu ibsan. Akka magaalaa keenyaatti bara kana karoorri Initiative Ethiopian Codersi nu kenname 52,027 nu kenname jecha akka magaalaa keenyaatti. Kana keessa haga guyyaa har'aatti gabaasa nuti qabnuun torbee kana keessa hojii sadarkaa olaanaatti Daarikteeronni keenya manneen barnootaa hojii gurguddaa hojjetaniin ogeeyyii waajjira barnootaa keenya hojii gurguddaa hojjetaniin raawwiin keenya haga amma barsiisaan 3,392 sartifikeeta kan fudhate waan ta'eef barattoonni keenya ammoo 15,635 waliigala akka waajjira barnootaatti barsiisaaf barataa qofaan raawwiin keenya 19,027 kan ga'e ta'uusaa akka magaalaa keenyaattis hojii gama yeroo gabaabaatti geggeeffame keessatti barattoota naannoo 9,000 torbee lama keessatti kan eebbisiisuu dandeenya. Itti aanaa kantiibaa fi qindeessaa kilaastara tajaajilaa magaalattii obbo Nigaatu Mootummaa Initiative leenjii dijitaalaa Itiyoo kooders dargaggoota biyyattii akka gahooman fi carraan hojii akka babal'atuuf hojjetamaa jiru magaalaan Adaamaas carraa kanaan fayyadamuu danda'uu ishee kaasaniiru. Itiyoo kooders Initiative Muummicha Ministeera keenyatti keessattuu baroota darban keessatti waliigaltee addunyaa UAE wajjin United Arab wajjin waliigaltee taasifamee dhaloota keenya keessattuu immoo dargaggoota dhaloota dijitaalaa ta'e dhaloota teekinooloojiin hogganamu uumuudhaaf yoo xiqqaate akka biyyaatti leenjii Itiyoo kooders namni teekinooloojiiwwan harkaa qabuun leenji'ee addunyaatti madaqu teekinooloojii wajjin jiraachuu teekinooloojii biyya kanaa ceesisuu walitti hidhamiinsa dhala namaa fi dargaggoota fi teekinooloojii akka cimuu fi dorgomummaan biyyaa carraan hojii akka uumamu akka biyyaatti mileenii 5 labsamee akka naannoo keenyattis karoorri qabame gadi bu'amee akka magaalaa keenyatti immoo karoorawwan qabame keessa yeroo ammaa kana barattoonni barsiisonni supervaayizaroonni manneen barnootaa jirtan hundumtuu initiative muummicha ministeera keenya kana fudhatanii yeroo jalqabaatiif lakkoofsa guddaa fi baay'ina guddaa qulqullina guddaadhaan yeroo jalqabaatiif kan xumure barattoota fi barsiisota magaalaa Adaamaa waan ta'eef kanaaf barsiisonnii fi supervaayizaroonni baga gammaddan baga gammanneesanii jechuun barbaada. Leenjichi lammii teeknooloojiin gahoomee uumuuf kan deeggaru waan ta'eef keessumaa dargaggoota carraa mootummaa mijeessee sirnaan fayyadamuu akka qaban hubachiisaniiru. Leenjiiwwan itti aanan immoo kanaa ol fudhattanii beekumsa keessan, doomsa keessan kanaa ol jijjiirrachuu qabdan waan ta'eef kanaaf waajjirri barnootaa magaalaa Adaamaa galata guddaa isinii qabu, supervaayizaroota manneen barnootaa hundumtuu galata dachaa isinii qabu, daareektaroonni kana qindeessitan hundumtuu galata guddaa isinii qabu waan ta'eef barattoonni fi barsiisonni leenjicha fudhachaa turan gama isaaniitiin leenjichi barnoota idilee maddiitti dandeettii isaanii guddifachuun bu'aa qabeessa kan taasisu ta'uu dubbatan. Sochiin gama keenyaan jiru Itiyoo kooders akkuma initiative nu kennameen yeroo jalqabaatiif akka magaalaa Adaamaatti illee numatu eegalchiise. Kana immoo fudhanneetoo hojii keenya hojjechuu keessatti barattoonni tokkoon isaanii iskiilii garaagaraa akka ergataniif isaanuma gargaara waan ta'eef sirriitti barsiisotaa fi barattoota qindeessuudhaan hojii kana milkoofneerra jechaadha. Nutis carraa kanaan itti fayyadamnee koorsiiwwan afran jiran nutis barsiisonnis daareektarris xumurree kun immoo akkuma nu baranneen wanni faayidaa isaa yoo ilaallu koorsiin kun koorsii barbaachisaadha. Barattoonni keenya baratuu qabanii kun wanti kun dargaggootaaf dhufe jennee barsiisota keenya qindeessinee leenjii kana fudhachuun tokkoffaa duraan dursee wanta addunyaan itti jiru irratti barataan tokko beekuu qaba dirqama isaatii karaa hedduudhaan baroota barachuu qaba
isa kanas immoo barnoonni fudhachuun isa shaggaadha jeen yaada waan hedduu irraa barannee jirra. Dhumarrattis manneen barnoota milkaa'ina leenjii dijitaalaa Itiyoo Koodarsii marsaa jalqabaaf tumsa guddaa godhaniif beekamtiin kennameera.